Dirra jirtu kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya guyyaa haaraa viidiyoo haaraa fi iddoo haaraa walitti deebinee jirra. Kan itti argamnu Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsooti. Addatti immoo magaalaa Ejersa Gooroo irraa ka'uudhaan kiiloomeetira 32 imallee gara Burqaa Alifiif naannoo jedhamtu daawwachuudhaaf deemna. Naannoon Burqaa Alifiif magaalaa Ejersa Gooroo irraa kiiloomeetira 30 takka hanga 32 kan fagaatu yoo ta'u naannoo aanannoo Mixee jedhamtutti kan argamudha. Burqaa Alifiif jechuu anis akkan dhageetti namoota hedduurraa akkan odeeffadhetti taatee ajaa'ibaa baroota dheeraa dura naannoo sanitti taa'amerraa kan moggaafame yoo ta'u seenaa addaatu naannoo san jira jechuu waan hin dhagee jecha anis imala koo Biiroo Aadaa fi Turizimii aanaa Jaarsoo waliin ta'uudhaan dhaqee daawwadhee isin daawwachiisuuf hin deema. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan nu faana turaa. Yaadaa fi gorsa qabdan komentii irra nu kaa'uu hin dagatinaa. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Ammayisa jirre amma bakki jedhu Ejersa Gooroo irraa kaanee gana kana ganda malkaa jabduu ganda Burqaa Mixee keessa dabarree amma ganda Odaa Mudaa seennee jirra. Odaa Mudaa. Amma immoo imalli keenya gara Burqaa Alifii fi Burqaan Alifiif iddoo hawwata turizimii beekamaadha. Iddoo hawwata turizimii kana bira gahuudhaaf yeroo gabaabduutu waan qaba. Bishaan Alifiif bishaan jiran keessaa isa bishaan ati. Bishaan bareedinuma miidhagina addaa qabu. Bishaan kana mee yoo hoggaa bira geenye agarsiisa. Akkuma beekamu barattoonni keenya barattoota baddaas badda darees gammoojjiis kan qabani. Kana keessaa barattoota baddaa keessa dabarree barattoonni baddaa kan jedhaman kun kan akka Afuguu Malkaa jechuun akkasumatti barattoonni badda daree fi kan keessa dabarree amma barattoota gammoojjii seennee jirra jechuudha. Burqaa Mixee keessa Malkaa Ibsuu, Afuguu keessa kunnee, Malkaa Ibsuu keessa kunnee, Burqaa Mixee keessa kunnee, Araddaa Odaa Mudaa jirra jechuudha. Egaa daawwattoota keenya akkuma hanga amma daawwachaa turtanitti aanaa Jaarsoo magaalaa Ejersa Gooroo irraa kaanee naannoo Burqaa Alifiif dhaquudhaaf amma Araddaa Odaa Mudaa yookaan ganda Odaa Mudaa jetti argamna. Fageenya kiiloomeetira 30 fi takkaati. Hanga amma baajaajiin deemnee hanga hafe ammoo miilaan deemamuu waan qabu jecha miilaan imaluutti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Osuma karaa deemnu jidduudhaan hulaa takka ture jirra. Hulaa sana dura kan argamu asiin dhandhaarraa asiin gaddaawni karee faa itti hidhanii dhandhaarraan kawaatti bilcheeffatani. Ammoo rabbichi dhahaa sinaa godhu jechuun ijoolleen dhahaa laate goraa lafa fiqee eenyu jaan abbaasi maal balleessite salaata ergate bishaan salaata haya bishaan salaataa gisee inni ergate
Qaalimaasii karratti agartaa. Haa. Qaalimaasii karratti agartee midiyyoon bira meeyita. Qaalimaasii biratti wajjaa ta'uudhaaf. Haaya. Kana bishaan salaataa eeggatu. Bishaan salaataatti eeggatu. Yeroon salaataatti dabarte abbaa. Yeroon salaataatti dabarte. Haaya. Gisanii iyyaama jees deema qaalimaasii wajjin jirti. Haaya. Chodha haasee godhanne. Achitti waliin dhahaa isinaa godhu jees dongoraa lafa fixee bishaan baaniif jechuudha. Qaadhimaa fi intala isaatis waliin dhagaa godheeti. Waliin dhagaa godheeti. Bishaan dongoraa lafa fixe rabbiin achumaan baaseef. Akkasiin sanii nu duwatee salaatee jaan. Akkasiin sanii nu duwatee salaatee achiin bishaan guddaan bee walumaanu. Akkasitti intalaa fi gurbaan achitti hafanii dhagaa ta'anii. Achitti hafanii. Dhagaan sanii jira ammoo. Dhagaa san dilee dabbaa san nama nuti jiraachuun ollee warra gandaa gaafata. Eeggafanii eeggafanii jaalladha. Isin hin dhayine? Nuti dhayine ni beekne dhagaa dilee saddan baafanne qoranne. Bakka dhayine ilaalla. Mu'ee maaksii jaalala laayee. Bishaan kana Alifiif nama jedhamu. Sheekh Alifiif jaan. Sheekh Alifiif gabricha rabbiiti. Nama awliyaa tureemi akkuma akkanaa himanii. Sababa isaatiin bishaan kun bahee. Akka inni immoo itti bahee bishaan salaataa intala isaa ergatee. Intalti turte jaan. Intala maqaallee Faaxuma jaan. Faaxumaa Sheekh Alifiif jaan jechuun beeke. Wanni karaatis ni jirti maqaa kabiraatis ni jirti. Kana ogichi dhayinee addaan baafannaa. Isiin turte osoo bishaan hin fidin. Sababa kana salaanni qaxxaamuruu gahe. Salaanni akka himamutti salaata zuuriiti. Ka guyyaa keessaa jechuudha. Akkasitti bakka dhabnaan achumatti manxaraasha qabu jechuun lafaan diree. Bishaan bee. Isin ammoo dhagaa taa'een isiin nama jaalattu jira. Nama jaalatu sanii wajjin. Karaa gorte jechuun ergaa inni ergate. Ergaa dhiiftee wajji haasaa hojjirti. Tana jidduu isa yeroon salaataatti dabarraan. Salaataatti dabarraan. Aaree abaare. Aaree dhagaa isinaa gulu jeeni jechuun dhagaa tahanii jiranii. Hafan jaanii. Dhagaan kunis ni irraa caccabees ni jaanii ni jiraas ni jaanii. Dhayinee laalla. Amma jaanii bira kunneeti. Dhayinee ijaan laalla. Qaamaan dhayinee agarra. Imala keenya Jarsa Goraatirraa eegallee fageenya kiiloomeetira 30 takkaatii. Bakkisanii akka tilmaamaatitti amma hanga kiiloomeetira 5 fi 6 7 jidduu miilaan deemne ilaalla jechuudha. Akkasii ulfaadhaan faana turaa obboleessa kunis nama miidiyaati. Mi'a sumaanuu liinkiilee akkaawuntii keetii as jalaan kaayaa haasii hordofanii maal jaa chaanalli kee? Chaanalli kiyya tokko kominikeeshinii aanaa jaarsoo jaa. Kaan immoo yuutuubii irrattis tiiktook irrattis maar miidiyaa jaa. Maar miidiyaa jaa. Diskiripshina kana jala liinkii isaa isiniif hin kaaya. Dhaqaa fooloo godhaa sabskiraayib godhaa jajjabeessaa. Bishaan kana isaa waraabdan. Kaja kan waraabdan. Alifiifi. Bicaa xiqqaa kana taateeti diboota gurguddaa kana ooftaami. Diboota gurguddaa kana oofa wanni xiqqaan kun laal. Fayyaa jajjabaa saa gandi kun maal jaama? Burqaarra. Burqaa Alifiif. Burqaan keessa kanaa? Haaya Faatee Alifiifoo. Faateen gadi tokko gaggeessa. Amma kanatti dabarta. Ni jira dhagaan? Dhagaa haa ni qabsan. Akkamitti akkas ta'e dhagaan san dur? Akkitti ta'e. Haaduuti. Shaannaa dhaqee jeen talasaati. Alifiif kun? Haaya. Abbaa kadunaa dhaqee jeen. Haaya. Haayattee kutte. Haaya. Oggol kutte. Haasaa wal akka tanka. Haaya. Isuma akkasii naannootti jiisee akkasii haasaa hojjirtu. Sun akkasitti dhufe haa. Ati kanin bishaanis barbaadu akkasii adda isaa malee hin jiran bishaan. Jeetuma salaannitti gahee manxaraasha keessa lafa fete. Manxaraashuma keessa lafa fete sani dhuqqu hiriyool jee. Alhamdulillah rabbil alamin jeetuma gabrichaan dura utaali jeen. Akkasuma deebi'ee harta fete. Dura utaaluma jeen. Bakka lachuu amma guutuu jiranii agarta kun orma. Isiinis akkasitti akkas taate. Abaareeti? Hayyee daawwattoota keenya bakka itti argamnu aanaa jaarsoo addatti immoo bakka
burqaa alifiif jedhamuun beekamtu. Iddoon burqaa alifii kun akka himamanitti fi akka nuti dhageenyee iyyaafannee dhugoomsuuf dhufnetti burqaa alifiif wanni jedhamu kun bishaan namni bara dur jechuudha. Alifiif jedhamu sheek alifiif yookaan akka nama awliyaa ture jedhama. Intalasaa bishaan ergatee intaltisaa osoo inni bishaan salaataa waqtii salaataa jechuudha. Bishaan ergatee ittiin salaatuudhaaf bishaan isiirraa eeggachaa jiru jidduun osoo karaa deemtu isaa bishaan fituudhaaf jaalallee isiitiin wal harkanii yookaan qaadhima isiitiin haasawatti meeyxee waqtiin salaataa hogguu isa dabarte intala isaatii qaadhima isiitii wajji jiru arkee manxaraasha jaanisa manxaraasha qaba ture manxaraasha saniin lafa diree bakka lama diree jaan bakka lamaan san keessaa takka kana bishaantu bahee bishaan saniin uduwatee salaatee intala isaa immoo hogguu achitti arke rifatee ittis aaree abaaree intala sanii fi gurbaan qaadhimaan sitti achitti dhagaa ta'anii hafanii waan jedhamuu himama. Amma dura bishaan kana dhufne dhagaan ni jira jedhanii dhagaa sanii fi dhugamoo dhugaa mitii waan jedhamu dheenee ilaalla. Bishaan san tokko kana sababa saniin bishaan burqaa alifii kun hanga ammaa hawaasni waraabbachuu jira jedhanii burqaan tokko kana kabiraatis ni jira jedhanii lamaanuu isin daawwachiifne. Akkamitti bishaan kana baase? Akka itti baase intala ergate haadhi maasiin isaa to'atee turte mana armarra ejje arma manaa jira bishaan hin jiran hogga bishaan irraa turanii intalti karaa hadhee isaatti haasoyteen hogga intalti haasoyteen intalaas isin garsiisuu danda'an ganti sun dheexanii dhagaa taate intalti dhagaadha taate qaadhi maal haasoyteen manxaraashaanii madabaa moggaachiitii moggaa sana manxaraashaan waraanee dura haadhu jeen gabrichaan hogga gabrichi dura haate odura haatee markaa gabrichaa jeniiti ciriidhaa gad artitti ruuheen isaa baatee jechuudha. Akkasitti du'ee artitti awwaalan isaa intaltiin duba hoggaa dhufte karaa kanatti oduu deemtu dhagaa taate intalti dhagaa taate. Intalti kophaasiiti moo qaadhimaa wajjin? Qaadhimaa wajjin dhagaa taaniitu deemu. Muchi tokko kana? Kaanis deemsiin garse. Ammoo raadiyoon irra dabarsuu baate. Sodaadhu bakka kanatti. Jidamaalee qabu uumama saatirraa gadiin dirree ta'uu gamnin olii garaa jabbiilee waatiyyoo dhowwanis qarrarraa qilleensa fuudhachuu deemee karaa ooyirotaa bitaa mirgaan daawwachaa taa'ilaa. Kana ture inni jira. Arma kuno bakkatti. Warra caccabe keessaa tokko kana. Bara cabsan ka. Kuno. Namni cabse darasaa takkaa cabse. Maaliif? Maaliif? Shirkiidhaa dhagaadha maal nama fayyada jedhaniituma cabsan. Duraan waanuma sirriitti tureemi? Kana dhaabbata. Dhagaan ga'anii jira dhagaa lamaan dhagaa waliin teessan ka. Wal bira jira. Faada jira faada. Takka biraa cabsan booda gubbaarra kaayamtee teessi. Maaliif caccabsamee yeroo caccabsan gata? Ijoollee hoggaat qaqqaraadha. Ayyee. Inni gaaree jalsaatii dhufeer ma cabse. Yeroo kam ture yeroon san? Yeroo taagaay dura arma qabate. Yeroo sun. Naannawa 1983 jechuudha. Akkana kuno. Gaafa jirtu silaa isiin maal fakkaatti yogguu laaltan? Nama wal cina jiran. Ayyee. Ni dhadhaabbatti lachuu. Nama. Mee maalii fi maaliin nama ta'uu isaanii beekaman? Harka ni qabanii, miila ni qabanii yookaan ammoo Harka qaban. filaa ni qabanii kana waan beekamu. Waan mallattoo ibsu nama ta'uu isaanii. Nama ta'uu isaanii intaltirra gabaabduudha. Ayyee. Gurbaan irra dheeraadha. Akka goofareeti mataan isaa kun. Haayye. Isiin ammoo akka mataa dhalaatiif fakkii sunitti uumaadha. Fakkii sunitti akka mataa dhalaa. Mataan si akkasitti leeyillatee. Kan dhiiraa immoo akka goofareetti. Ayyee. Akkana. Maqaa siifaatee alifiif jaaniin Faatee jettani. alifiif janiin. Mee maaliif dhagaa ta'an jettan isin isaan kun? Abbaatu intala bishaan ergate. Ayyee. Alifiif artirraa deemtee hoggarma dhuftee gurbaa harkattee taa'anii haasa'uu jiran. Ayyee. Hoggaman guttoonni hima. Bishaan eessatti ergata? Asin jiran gaafas bishaan? Arman jiran bishaan. Ayyee. Hogga akkasii arma dhuftee dhufee arke. Salaanni dhiyaate.
Hai sinar mat daga ta aje tu dira kote. Okka bakka sub madda sunke. Ayye. Salanne artumat titike. Ayye. Mantara chan okka dire. Bishal utalan. Bakka tani sirra lukkese diremi. Okka mantara cha fudate mas bodman utalan sunis. Ayye. Akkasirra gabrichaan dura bu'ii jee manguddoota irraa ogga dhageenya. Akkasuma duree bu'ee ogga sabbata gaddabre. Gabrichi jigee arti du'ee. Bishaanis arti cirracha seenan. Amma bishaan kun yoo yaa'anichi dhaqan hin dabru waan jaamu jira dhugaadhaa kun. Bishaan kun arti geenyaan mataa isaanii qofatti. Artii gatumaa waan itti fayyadaman hin qaban. Caleedha. Cirracha seenan bishaan. Yoo bishaan biraatiin walitti dabalame hoo? Yoo bishaan olii walitti dabalame akkasii ni dabra. Yoo isuma qofa ta'e achii dabruu hin danda'u. Hin dabrutti. Maaliif hin dabarre jaan? Gabrichaa turte jigee arti du'ee. Gabrichi kun maal ture inni? Ibboota mul'atiin jenna. Ibboota millatiin jeen okkoo bu'ee. Dhugaa odeem bishaan kana dura haati ibboota mul'atiin akkasuma kaadhu jee. Akkasuma kaadhu jeen. Waggaatti gee ani immoo jireenya jee kana mul'ata. Millannaan jigee tu'e. Bishaan arti cirracha seenan. Bishaan ajjeese? Bishaan ajjeese. Bishaan kun jechuun bishaan kuduraa qabu jechuudha. Kuduraa qabu akkas sirriidha. Akkasitti dhageenye hiriyaatu. Manguddoon ganda kanaatii fi tapha biraa jettullee hogguu himtu. Seenaan tun akka dhugaa taatee mirkanaawa. Akkana. Wanni dhugaa kun ammoo yeroo sanitti wallaalummaadhaaf eega diigame. Ammatti hawwata turizimii ta'uu waan danda'u jecha seenaa sanirra dhaabbatanii warra waan san ijaan harka odeeffatanii waanuma san fakkaatu bifa siilaatiin yoo siilamee kaayame deebi'uu ni danda'a jechuudha. Ni danda'a. Ayyee dhaggeeffattoota daawwattoota hordoftoota keenya akkuma hanga ammaa ittiin hordofaa turtan waa'ee dhagaa alifiif kaja'amu mirkaneeffachuu fi arguudhaaf imala baay'ee taasifnee jarsa gooraatirraa kaanee hanga asii hogguu dhufnutti akka manguddoon ganda kanaa himtutti dhagaan alifiif nama sheekh alifiif jedhamu nama akka awliyaa ture kan naannoo kana jiraachaa ture. Naannoo kana gaafa san bishaan hin jiru. Waqtiin salaataa itti geessee bishaan salaataatiif intala isaa ergatee intalti isaa jidduudhaan osoo inni isiirraa bishaan eeggachaa jiru jidduun karatti nama jaalattu yookaan qaadhima sii hojii wal agartee teessee osoo haasoytu abbaan hifatee yeroo bishaan barbaacha ifii bahu bakka kanatti isii teessu dhiiraa wajjin yookaan nama jaalattu wajjin isii teessu arge abaaree dhagaa tahaa jee bira kutee manxaraa shawaan jedhamuun naannoo kanatti bishaan daawwannee turre burqaa alifiif jedhamuun yaamamu dachiisan yeroo lama diree bishaan achi keessaa bahee bishaan saniin duwwatee salaate achitti jarri lamaanis dhagaa ta'ee hafe garuu boodarra gama amantiitiin dhagaa kana gaafa harkan shirkiidha waan jedhamuuf dhagaa san caccabsanii akka bakka sanirraa balleessantu himama. Bishaan san ammoo akkasumatti jira. Hawaasni bishaan san dhuguma jira burqaa alifiif je'ee yaamuudhaani. Qumbiin isaatis ni jirti. Kun egaa bishaanii fi qumbiin isaa akka manguddoon himtutti seenaa kanaaf ragaa quubsaadha. Dhagaan kun ammoo waan caccabee jecha seenaan dhugaa taanaan qorannoon hojjetamtee dhagaan sanis akkuma fakkii gaafa duraa sanitti bakkatti deebi'uu kan danda'uudha. Daawwannaan nuti taasifne hanga kana ture. Gaa qulqulleeffannee warroonni waa'ee alifiif yeroo hedduu barreessitanii nu gaafachaa turtanis har'a kun waliin isin daawwachiifnee turre. Fadhaa galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti.